السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kunolaal isiidhanas maraaqii janiini yookiin makaddaa isiin tun ammaan tana ciramtee tolfamtee walirra guuramtee kanatti laa wal tartiiba walirra guuramtee makaddaadhaa jechuudha. Tanaas nuu tolcha laal isiin tun amma ciramtee qophooytee tabliyaarra guuramtee jalaa kaatee hanga achiitti akkasitti walirra guuramtee hogga dhufte akkasuma tireellaarra guuran. Tunillee ni suma. Asii kaatee hanga achiitti maraaqiidhaa makaddaa jedhaniini. Isa kana immoo keemikaala laanni. Keemikaala kanatti gooneeti waan daakamu kanatti wal keessatti itti goone keemikaala kanaatu walitti qabsiisaa jechuu kanatti. Isiin tun duraaniif akkanaan miti keemikaala kanatti godhamteeti hogga walitti daakamtee kun hundi amma laal tabliyaa takka lama sadii afur duubaas akkanumatti irra jirti. Makaddaa jechuun matu akkasitti taatee tuniisisuma ta duubaa tuniisisuma asumaan akkasitti asiin akkatti jirti laal. Isii qophooytee walirratti guuramtee teessu jechuudha. Tafe'amuuf qophooytee jaayisa taatee teessu. Isii tanaas wayiin gurraa foortiliiftii jedhaniini. Ammallee bakka tana makiinaan tunilaa makiinaa masaanii jedhaniitiin majliisa gartee saalaa kaayan san itti ciran makiinaa tana. Ishii tanaa cira. Inni kun ammoo isa maraaqii fi farshaa fi kun hundi irraa tolfamu sun ilaal bulukaa jedhaniini. Kana manaa baasaa akkana fuunee walirra guurreeti hoggaa ciraan geessa sirraa tokko tokko buufatanii akkasitti ciran. Kun amma kaniinan baasuu jechuudha. Waan kana anaatu mollimummaa tiyyaan baasaa jechuudha. Akkana walirra guurameeti ilaa samii san kutee taala kun hundiisa. Akkatti isin garsiisuuf achii ka'ee hanga asiitti isaa walirra guuramee ta'a jechuudha. Maaliin akka walirra guurra? Foortiliiftii tanaanii walirra guuraa jechuudha. Yookiin noota biraa jira guddoo tanaanii walirra guuraa jechuudha. Hogga inni ol fagaates tanaa walirra keenya hogga inni lafa bira gad dhiyaatee jiru. Xixiqqoon guurraa ta'a hogga inni ol dheerate guddoo tanaan irra guurraa. Kun hundi akkuma agartan kana isuma nama isin garsiisanii asirra kaamee asirra cira malaa kun olaan. Asirra kaameeti asirratti laa sikiina kanaa jira maqaa isaa kana agartanii laa. Wanni diimaan kun waan waaciraati. Asirra seentii isaa ol qixxeeffatanii asirratti akkasii seentii tanaan ciranii jechuudha. Maqaa asirratti. Kana fakkaatti gaa dalagaan teenyaas kun waan akkanaati. Kunoo amma farshaa amma firaashaa inni kun amma firaashaa ciramee walirra taa'u jira. Qaama isaa kana saffeeyyameeti seentii hanga barbaadamutti irraa muramee akkasitti tireella fe'amee deema. Waan isin gartan tana gosa gosatti wal keessa gooneeti daakamtee kun hundi mala firaasha sanii
asirraa hangachiitti firaasha san tokko cicciramee walirra taa'u jira jechuun gachiitti. Akkana egaa akkanaa kanarraa baafna. Kun wanni itti daayinu wanni itti dalagamu wanni isa baasus achii ka'ee hanga asiitti wanni ol gubbaa tattaa'u tun takka gaaraa tun waan isatti daayinee isa wal keessa laayixee isa kana akira bakka tana dhufee as keessa qophaa'ee asii ba'a. Ka bakka tana keessaa baasu waan haa jechuudha amma. Barmeelli dilli gartan kun ka keemikaala keessaa fenne la. Ka keemikaalli keessaa dhume asillee maqasa biraa jira kun achi gadi san kawaa jiru. Kunis kanuma akka achi gadi isin garsiisanii. Noolaan. Amma tun sikiina. Sikiina tanaa waa ciraa jechuudha. Tanaatu akkasitti waa ciraa wal qixxeessee hanga isaan barbaadanitti seentii hanga isaan barbaadanitti tacirtu tan. Maqaddaan achi gadi isin garsiises kun olaalaa. Gartanii maqaddaa jechuun matullaa. Ciramtee walirra tetteessi. Akkana ammoo guddoon tun gartaa takka guddoon tun daayirii janiini bineensa gurguddaa sanarra guuraniiti abbaa jaarraa kaanii bakkatti akkasii garagaltee waa ciruu jira ishii kana gubbatti tasaffeeyyitu jechuun saffeeyyitiif isin akkasii zoorteeti saffeeyyaa deemti asirra wal qixxeeffatanii asirraa buusanii asirra fidanii asirra ciran maqasa kanarratti. Tana fakkaatti waan akkanaa tana egaa.